Harka fuune akkam jirtu daawwattoota Shiniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa oduu waliin ani Rahmat Siraaji. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Cibraan Odaa Garaadoo waraana haaraa eebbisiise. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hidhaa mana keessaa bahuun alatti mul'atan. Qabiinsi mana hidhaa keessatti battee urgeessaa mudate seera idil addunyaa kan cabsedha jedhe ollaan. Bosonni Tulluu Cuqqaallaa maqaa sakatta'iinsa waraana bilisummaa Oromoon gubachaa jiraachuu jiraattonni himan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Cibraan Odaa Garaadoo waraana haaraa eebbisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Cibraan Odaa Garaadoo kaadhimamtoota simatee leenjisaa ture guyyaa kaleessaa bitootessa 15/2022 eebbisiisuun dirqama itti aanuuf qopheessuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna bulchiinsa Empaayerummaa Itoophiyaa burkuteessuun Oromiyaa walaboomte ijaaruuf lolaa jiru gurmuu isaa filatee leenjisuun eebbisiisuun dirqamaaf bobbaasaa kan jiru yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa Cibraan Odaa Garaadoo marsaa lammaffaaf guyyaa kaleessaa bitootessa 15/2022 leenjifamtoota leenjii siyaasaa fi waraanaa leenjisaa ture sirna ho'aa ta'een eebbisiisee jira. Oromiyaa zoonilee hunda keessatti yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo haala baratamee hin beekneen jajjabee waraanaaf leenjisaa ture eebbisiisuun dirree falmaatti bobbaasaa jira. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa hidhaa mana keessaa bahuun alatti mul'atan. Hayyuu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa erga waggaa tokko oliif mana akka hin baane taasifamanii booda yeroo jalqabaaf mana isaanii alatti mul'achuu maddeen himan. Obbo Daawud har'a ganama keessa boordii filannootti walgahii gochuuf garas imaluu isaanii maddeen mirkaneessanii jiru. Haa ta'u malee namni siyaasaa kun hidhaa mana keessaa yeroof yookiis hanga dhumaatti hiikamuu fi dhiisuu isaanii wanti mirkaneeffanne hin jiru. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa dhaabichaa Lammii Gammachuu gama isaaniitiin ammatti dhimmicha mirkaneessuu akka hin dandeenye himan. Boordiin filannoo biyyaalessaa guyyoottan dura taa'an paartichaa obbo Daawud Ibsaa turtii ganna tokkootti siquuf mana akka hin baane dhorkamuun hidhaa mana keessaa jala akka jiran qulqulleeffachuu ibsee ture. Gochaan kunis seeraan ala waan ta'eef uggurri sochii qondaala siyaasaa kana irratti kaa'ame saffisaan akka ka'u jechuun koomishiniin poolisii federaalaa fi tika biyyoolessaaf xalayaa barreessuun isaanii yaadatama. Mootummaanis ta'ee poolisiin mana keessa akka hin sochoone quunnamtii kamus akka hin qabaanne godhamu obbo Daawud Ibsaa irratti hanga ammaatti homaa hin dubbanne. Obbo Daawud Ibsaa ebla 2021 irraa eegalanii akka manaa gadi hin baane qaamolee nageenya mootummaan ugguramanii jiraachuu boordiin filannoo ragaa argachuu ibsee jira. Namni siyaasaa kun seeraan ala manatti hidhamanii hangana turuu isaanii herreega kamiinuu fudhatama waan hin qabneef hatattamaan dhaabbachuu qaba jedhe boordichi. Qaamoleen nageenyaa qe'ee hayyuu duree buufatanii jiran kamiifuu mirga bilisaan sochoo isaanii akka eeggamuuf gaafatee ture boordichi. Jaal Daawudiin alatti aangoonni olaanoon dhaabichaa biroonis hidhaa keessa jiru. Aangoonni adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranaa, Kennesaa Ayyaanaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaa fi kaan ammallee hidhaa keessatti argamu. Dubbi himaan duraanii dhaabichaa obbo Battee Urgeessaa guyyoottan dura hidhaarraa gadi lakkifamanis rakkoo fayyaa mana hidhaatti isaan mudateen hospitaala ciisanii yaalamaa jiru. Obbo Batteen keessumaa suuraan isaanii hospitaala erga seenanii gidduu kana miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoqqoodamaa ture akkaan hubamuu isaanii mul'isa. Abukaatonni namoota siyaasaa kanneen manni murtii hidhamtoota kana bilisaan akka bahan murteessuus poolisiin isaan gadhiisuu fedhii hin qabu jechuun amma dura himanii jiru. Qabiinsi mana hidhaa keessatti battee urgeessaa mudate seera idil addunyaa kan cabsedha jedhe ollaan. Kanarratti gabaasa qabna. Gara waggaa tokkoof imannaan osoo irratti hin banamin mana hidhaa keessa kan turetti gaafatamaan sabquunnamtii ABO Battee Urgeessaa dhibee tiruu Hephaataayitiis Biin qabamus tajaajila wal'aansaa akka hin arganne dhorkamaa akka ture maatiif maddeen adda addaa irraa mirkaneessuusaa waldaan hooggansaaf leegaasii Oromoo Ollaa gabaasa haala Battee ilaalchisee baaseen beekseera. Akkasumas haalli kun heera idil addunyaa cabsaa jedhee jira ollaan. Batteen bitootessa 2021 waayilloota ABO mana dhaaburaayyuu keessatti hidhamanii turan gaafachuuf wayita dhaqee ture konkolaachisaa waliin poolisootaan kan qabame. Mana murtii dhiyaatee wabiin akka gadhiifamu wanni murtichaa ajajus poolisiin garuu ajaja qaama walirraa dhufe hordofaa jira jechuun mana hidhaa tursiiseera.
Kana booda caamsaa 15,2021 gara mana hidhaa Awaash Malkaasaatti fudhatamuun hooggantootaaf miseensota ABO dabalatee hidhamtoota 4,000 ol waliin hidhamee akka turee fi mana hidhaa sana keessatti dararaa hedduu argaa ture jedha gabaasni ollaan baase kun. Hidhamtoonni mana hidhaa sana keessaa hiikaman akka jiranitti mana horsiisan daaqqoo keessa tursiifamaa akka turaniif rakkoo qulqullinaan battee dabalatee hedduun isaanii dhukkubaaf saaxilamaniiru. Akka gabaasni ollaa kun jedhutti batteen mana hidhaa kana keessatti eegdotaan doorsifamaa akka ture. Haleellaan irra ga'een mataa isaa irratti madaa'ee fi miidhaan lafee dugdaa irra ga'ee ture. Yeroo kanas dhibee turuun qabamu akka malu shakkamus haleellaa kan hordofee wallaansa akka hin arganne ibsameera. Baatii ja'a booda batteen gara kaampii humna addaa Oromiyaa Sololiyaa Galaanitti jijjiirame. Ji'a Guraandhalaa bara 2022 keessa battee Urgeessaa dabalatee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo ABO hidhaa seeraan alaa mormuun lagannaa nyaataa eegalan. Komiin isaanii tajaajila wallaansaa dhorkamuu akkasumas maatiif abukaatoo quunnamuu dhabuu laallata. Sababa lagannaa nyaataa geggeessaa turaniin batteef hooggantoonni biroo dadhabanii gara hospitaalaa geeffamanii turan. Wayita kana batteen dhibee turuun akka qabamee jiru beekamus abukaatoof hakiimota akka hin arganne dhorkamee ture jedha gabaasni ollaa. Boodarra garuu bitootessa 11 batteen wallaansa fayyaa ariifachiisaa akka argatuuf yeroof mana hidhaa wabiin akka ba'u taasifamuu kan ibse ollaan. Mana hidhaatii ba'ee akka yaalamu kan godhame mana hidhaa keessatti abdii fayyuu waan hin qabneef qofa. Biyya alaattis yaalamuun irra jiraachuu danda'a jedhe. Haala adeemsa seeraa battee hordofaa kan ture haala kanaan kan ibse ollaan qabiinsi isaa seera idil addunyaa kan cabse akka ta'e eereera. Kunis seera waadaa idil addunyaa mirgoota siviiliif siyaasaa ICCPR keessa keewwata 9 irratti namni tokko himannaan osoo irratti hin banamin mana hidhaa keessa tursiifamuu hin qabu. Keewwata 10 irratti namni hidhaatti jiru kamiyyuu qaamaanis haa ta'u sammuun dhaanamuu akka hin qabneef wallaansa fayyaa barbaachisu argachuuf mirga guutuu qabaa kan jedhu kan faalleessu akka ta'e hime. Akkasumas seera qabiinsa hidhamtoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan seera Maandeellaa keewwata 25 irratti hidhamtoonni akkuma hawaasa biroo tajaajila fayyaa guutuu argachuuf mirga qabu jedhu kan cabse akka ta'es eereera ollaan. Batteen sababa dararaa mana hidhaa keessatti isa irra ga'een dhibee turuun qabamuun isaa erga mirkanaa'e booda wallaansa barbaachisu akka argatuuf bitootessa 11/2022 wabiin ba'ee yeroo ammaan kana hospitaala Adiraa jedhamu keessa ciisee yaalamaa akka jiru itti gaafatamaan sabquunnamtii ABO yeroo Lammii Gammachuu miidiyaa hawaasaa isaanii irratti beeksisaniiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Bosonni Tulluu Cuqqaalaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoon gubachaa jiraachuu jiraattonni himan. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Liibanitti kan argamu bosonni Tulluu Cuqqaalaa maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoon gubachaa jiraachuun dhagahame. Akka jiraattonni Shiniigaa himaa jiranitti mootummaan poolisoota maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoon garanatti bobbaasuun tulluu jiruu fi jireenya keenya ta'e kana ibiddaan gubsiisaa jira jedhu. Qabiyyeen bosona kanaa hektaara 1,000 caalu gubachaa jiraachuu jiraattonni dabaluun himanii jiru. Bosonni godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti argamu kun erga gubachuu jalqabee guyyoota 4 jedhu jiraattonni. Sababa ibidda bosona kanaan lubbuun nama tokkos darbee jira. Qabeenyi bosonichaa guddaanis manca'ee jira. Bona akka kanaa waggaa waggaan kan gubatu bosonni Tulluu Cuqqaalaa babal'ifannaa lafa qonnaaf jecha qaamoleen hawaasaa akka guban himamaa ture. Haa ta'uti ibiddi miilanaa bosona kanatti qabatee walakkaa bosonarraa ta'uu kan himan jiraattonni kun ammoo ka'umsi babal'ifannaa lafaa qonnaaf akka hin taane akeeka jedhan. Hawaasni naannoo ibidda kana dhaamsuuf hanga har'aa carraaqii gochaa jira kan jedhan jiraattonni hektaara bal'aa qabatee gubaa waan jiruuf humna keenya ol ta'ee jiras jedhu. Bosonni Tulluu Cuqqaalaa akka bosona biroo dhangeffamee eegumsa hin qabu kan jedhan jiraattonni naannoo bosona kanaa bulchiinsa dhabuun isaa manca'inaaf saaxilee jira jedhu. Sababa balaa ibiddaa waggaa waggaan isa mudataa jiruun qabeenyi bosona Tulluu Cuqqaalaa hir'ataa dhufee jira. Balaan ibiddaa yeroo ammaa mudate ammoo isa hammaataa ta'uu maddeen odeeffannoo keenya ibsanii jiru. Jiraataa Shiniigaa Liiban irraa dubbise tokko akka jedhutti maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun poolisoonni guyyaa 2 bosona kana keessa turu ija kootiin arge jedha. Akkuma isaan bosona sana keessaa baaniin ibiddi Tulluu Cuqqaalaa mudate jedha. Yeroo garaagaraatti mootummaan Biltsiginnaa sababa waraana bilisummaa Oromootu keessa buufata jedhuun bosona bakkoota hedduutti gubuudhaan hamatamaa turuun isaa kan yaadatamudha. Siyaasni biyyattii fiixetti harkifamee yookaan polarized waan ta'ee jiruuf dhugaan balaa irratti kufee jira jedhan Dr. Abdiisaa Zaariyaa barsiisaa miidiyaa fi koominikeeshinii.
Miidiyaaleen mootummaa Itoophiyaa fi kanneen mootummaan hidhata qaban akkasumas miidiyaaleen dhuunfaa qaama deeggaraniif qofa jiddugala godhatanii waan hojjetaniif dirreen miidiyaa biyyattii fi ogummaan gaazexeessummaa haala rakkisaa keessa jiraachuu ogeessi kun himanii jiru. Biyyattiin waraanaa fi walitti bu'insa keessa jiraachuurraa kan ka'ee fi siyaasni biyyattii fiixee irratti harkifame yookaan polaraayizd ta'ee waan jiruuf dhugaan balaa irratti kufee jira jedhu hayyuun miidiyaa fi yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaan gaazexeessummaa fi koominikeeshinii Dr. Abdiisaa Zaariyaa. Miidiyaaleen mootummaa walabaa fi naamus ogummichaa haala eegeen osoo hin taane akka meeshaa piroopoogaandaatti wantoota karaa mootummaa jiran qofa ol kaasanii himutu bal'inaan mul'ata jedhu. Miidiyaaleen mootummaas ta'ee kan dhuunfaa qaama dhaabbataniif duuchatti deeggaruun hojjechuun alloogummaa fi dhugaa balarra kan buusedha jedhu Dr. Abdiisaan. Magaalaa Jimmaatti balaan ibiddaa mudateen qabeenya irratti miidhaa dhaqqabe. Magaalaa Jimmaatti balaa ibiddaa halkan edaa mudate qabeenya irratti miidhaa dhaqqabsiisuu poolisiin magaalichaa ibsee jira. Balichi seensa bishiishee irratti kan qaqqabe yoo ta'u dukkaanota uffataa fi shaqaxaa naannichatti argaman guutumaan guututti barbadeessee jira. Balicha to'achuuf jiraattonni magaalaa Jimmaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uun tumsa cimaa gochuu isaanii daayirektoreetii qajeelcha poolisii magaalichaa Koomaandar Fufaa Magarsaa dubbatanii jiru. Sababni ka'umsa balichaa fi hangi qabeenya barbadaa'ee qoratamaa jiraachuu Koomaandar Fufaan dabaluun himanii jiru. Oduu biyya alaatiin Israa'el daawwattoonni Itoophiyaa ayyaana Faasikaa fi imalan biyya ishee akka hin seenne dhorkite. Kanarrattis gabaasa qabna. Israa'el hordoftoonni amantaa kiristaanaa ayyaana Faasikaaf imalan gara biyya ishee akka hin seenne dhorkuu miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Dhimma kana mootummaan Itoophiyaa quban qabuu jechuun deebise. Ajaja abbaa taayitaa uummataaf immigireeshinii Israa'el irraa dhaabbilee hojii turizimii irratti hojjetaniif darbeen sababa waraana Itoophiyaa keessa jiruun amantoonni Itoophiyaa Israa'el akka hin seenne dhorkamuun ibsame. Lammiileen Itoophiyaa hedduu waggaa waggaan ayyaana gannaa yookaan gannoo, cuuphaa akkasumas Faasikaa yookaan du'aa ka'uu kabajuuf gama dhaabbilee daawwachiisaniin gara Israa'el imalu. Abbaan taayitaa kun dhorkaa kanaaf akka sababaatti kan kaa'e namoonni gara Israa'el imalan waraana baqachuuf jecha gara biyya isaanii deebi'uu dhiisuu maluu kan jedhudha. Haa ta'u malee abbaan taayitaa Israa'el xalaa arabseen namoonni ayyaana Faasikaa dhufuuf gara Israa'el imaluu barbaadan eeyyama argachuuf iyyata isaanii qofaatti dhiyeessuu danda'u jedheera. Murtee kana dhaabbileen turizimii Israa'el jiran loogii olaanaa qabaa jechuun mormaniiru. Kan hordofee abbaan taayitaa uummataaf immigireeshinii Israa'el daawwattoota Israa'el ilaalchisuun murteesse irra deebiin akka qoratuuf akka sirreeffamu taasisuu yaalaa akka jiran himan. Waggoota muraasa darban turistoonni gareen imalan karaa seeraan alaa achitti hafuu isaanii eeruun waraanni jiru immoo kan hammeessaa jedhamee aangawoonni Israa'el bu'uura kanaan murtee kana fudhachuun ibsameera. Dhimmicha ilaalchisee dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waan kana quban qabuu jedheera. Murteen Israa'el kun kan hin jijjiiramne yoo ta'e imala amantaa gara Israa'el taasifamu danquun alatti dhaabbileen tuuristii imala kana qindeessan akka kasaaran ibsaniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti waggaa oliif ture damee turizimii keessumaa galii bakkeewwan kaaba biyyattii daawwatan irraa argamuu fi dhaabbilee daawwannaa taasisan akkaan hubeera. Imalli gara Israa'el taasifamus yoo dhorkame dhaabbileen Itoophiyaa dhaabbilee Israa'el waliin dalagan akka isaan miidhu himaniiru. Dhaabbati tokko durumaa yeroo gura COVID-19 guddaa akka kasaaran eeruun murteen Israa'el kun immoo akka isaan rifaasise himan. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Yerusaalem keessatti gadameewwan 7 qabdi. Isaanis Dira Silxaan, Kidaana Miirat, Qiddus Filiphos, Qiddus Sillaasee, Qiddus Gabri'eel, Qiddus Alaazaariif Beetaliheemi. Dira Silxaan afaan Giiziitiin hiika Dabra Silxaan jedhu kan qabuu fi bakka awwaala Gooftaan Yesuus itti awwaalame irraa gara lixaatti argama. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa, Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Egaan daawwattoota keenya oduun yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaa ture qophiilee Shiniigaa waliin turtii gaarii.